Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Khiyah kabajamu kam naga fayyada jirtu. Salam tante nya bakko isin jirtu ente sin ada kabdu sinin jaja. Wa barana rabbi sin matte jabse. Argalle shabaka bilasha to ko kabade isin edu fetin jira. Internet ni bilasha barana. Isin ifedum mate jira. Argalle api to ko kabade isin edu fetin jira. Innis maaliyootan sawaarratti dalaga hedduun keessan sawaan dhiyootan dhaabbatti amma saarratti dalagu eegalte echituun edhetti ammallee aappii biraa tokko isinii qabaddeetiin dhufee jira. Aappii kanas buufaddaati itti fayyadamaan isiniin ja'a. Aappicha isaa argannaa yottan aappicha pileestoorii keessa dhuftanii asirratti BDVPN yoo kan jettanii kanatti barreessitan taate kunoo aappicha kana gatteeta gabbuufattanii anammoo anin buufadda jiruufu asiiniin seenaa san duratti an kanaan dalasiifadda kunis sawaadhaan dalasiifachaa jira. Kana sawaadhaan dalasiifachaa jira kunoo ni dartun jeetiin yaada kunis bilaasha sawaada isa dhaabeetiin saayinsiin garsiisaa jechuudha. Garuu inni hanga kanaa takka humna hin qabu bakka kun dhaabbatetti ammoo rakkoo itti baatan jechuudhaafi bakka kun dhaabbatetti rakkoo itti bahuu ni taha jechuudha. Garuu humna hanga kanaa takka hin qabu jechuudha. Humna kanaa turre qaban kanaafin kana fayyadama. Ka isin tolee isin ka isin humna qabu fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Aappicha kana kunillee ka gartan kun moobaayiliin dalaga yeroo biraa isin garsiisee amma kamuu sawaadhaa kana akkanatti itti gadhooyna. Erga kanatti fidee an waanin guuttadha jiruufu isin akkatti isiniin fidu an asitti moobaayil firee asitti alaabaa Ameerikaa tanan akkoo isa sarvis foorii kajoo kanaan qaba. Amma goni finne kanatti isin dhufe as keessa dhuftaniiti alaaboota kana keessa ni jijjiira isin sarvis foorii fiddanii irra gadhiiftanii kanallee fiddanii STC firee kajoo kana barbaaddanii inni noo fagoon jiru ogguu gubbaadhaa dhuftanii jala kana argattanii kuno STC firee kajoo irra gadhooytanii erga kanatti guuttataniin booda waan biraa tokko isin hin barbaachisu start godhuu qofa. Kenya maasha adala isiisu kuno akkuma isin gartan kanatti naa dalagee jira jechuudha. Akkuma kaanis daqiiqaa xiqqaa si kannutti akkasitti kanna kunis hojjaa jiranii agartan jeetiin yaada. Sanboota za'aa dabalachuu barbaadan taate asiin za'aa dabalattanii haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Garuu humniti isaa echituunee liidhaan garaagarummaa qaba. Kuni hanga isaa san takka hin dalagu jechuudha. Ka isinitti tole isin fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Siigaltee ka isinitti tole isin fayyadamuu dandeessanii haala kanaan gabbuufaddaati itti fayyadama. YouTube channel keenya dhaytanii subscribe godhuu hin dagatinaa nu jajjabeessa. Walaa guddifnu isiniin jenna. Dhaqaatii viidiyoo nuti gadhiifnu waa'ee shabakaadhaa hedduu waan hin gadhiisaa jiruuf dhaqaatii daawwadhaatii viidiyoo tiyya like share godhuudhaan na jajjabeessaa isiniin jaa. Barnoonni keenya har'aa asuma daawwata waan nu hordoftaniif galatooma. Kun akkuma isin gartan kanatti YouTube ani harkisa malee ni dalagaa. Garuu bakka kaan dhaabbatetti rakkoo ittiin bahuudhaaf sirriitti isin dandeessisaa jechuudha. Kanaafuu subscribe now. Barnoonni keenya har'aa kana Subscribe now. galatooma isiniin jenna. Haga barnoota biraatiin walitti dachaanutti nagaan nuuf tura.